Okay, welcome. Hordoftoonni Amii Sabakoo Tube baga gara maatii kanatti dabalamtan isiniin jedha. Namoonni like, subscribe, comment, share gochuudhaan na duukaa turtan barnoota garaagaraa wajjiniin akka barachaa turre inni yaadatama. Natumsa waan turtaniif hedduu tokko isin jaaladha. Ammallee namoonni haaraa taatan YouTube kanaaf ammuma seenaatii Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana search godhaa sana booddee subscribe godhaa mallattoo bilbilaa sanatti bu'aa sana booddee all kan jedhu yoo gootan bifa notificationidhaan dhufee barnoota asii gadhiifamu direct isin dhaqqaba jechuudha. Yeroo comment like share gootanii dhimmoota teknooloojii garaagaraa irratti yeroo wal wajjiniin barannu anaaf humna naa taatu inni kan biraan garuu afaan ani dubbachaa jiru afaan saba bal'aa kana akka inni dagaagu akka inni babal'atu waan gootaniif isa kana keessatti gahee keessan akka isin gumaachitan subscribe gochuudhaan like comment gochuudhaan isa kana kabajaan isin gaafadha. Kana waan gootaniifis hedduu isin abdadha. Siniin kabajaa Oromoon galaanaa siniin jaaladha. Okay, hordoftoota Amii Sabakoo Tube baga nagaan gara tuubii kanatti nagaan dhuftanii. Namoonni tuubii kanaaf haaraa taatanii Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana na duukaa deemtanii na hordofuudhaaf barnoota garaagaraa argachuudhaaf yeroo tokko YouTube seentanii YouTube keessatti Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana kan loogoo irraa argitan kana search gootu ergasii bifa loogoo irra jiru kana yookaan suuraa loogoo irratti argitan kanaan isinii dhufa. Kana booddee subscribe gootu namoonni haaraa taatanii subscribe ergi gootanii booddee mallattoo bilbilaa kan fakkaatu sana cuqaastu sana ergi cuqaastanii ammas kunoo mallattoo all kan jedhu kana isinii fida. All kan jedhu irra yoo gootanii barnoota asii gadhiifamu daarettiimaan dhufee akka isin dhaqqabu isin fayyada. Wanti ani yeroo yerootti gadhiisu kallattiimaan isin dhaqqaba jechuudha. Notificationii garaagaraadhaan dhufee isinii gala. Kanaaf har'as yeroo darbee barnoota garaagaraa wajjin barannee akka baay'ee isinitti tole hedduu akka itti gammaddan koomentii garaagaraa jalatti inboxii garaagaraadhaan naaf ibsaa turtanii guddaa tokko galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammas koomentii irratti yaaduma isin na qabsiistan yookaan immoo maal ta'a yoo dhimma kana akkasitti nu barsiistettanii na gaafattan kananii isinii fidee dhufe jechuudha. Keessattuu namoonni social media garaagaraa yeroo fayyadamtanii fakkeenyaaf FB yoo fayyadamnu laayikii baay'ee yoo arganne koomentii baay'ee yoo qabaanne baay'ee namatti tola. Suura nama ilaaluun illee namatti tola jechuudha. Kanaaf yeroo tokko piroofaayilii keenya tun beekin jijjiirree haa ta'u yookaan beeknee ma jijjiirree yeroo muraasa booddee immoo suura duraan piroofaayilii keenya ture sanatti deebi'uu gaafa barbaannu deebisnee gaafa meek piroofaayil godhannu jechuudha. Piikcharii keenya gaafa piroofaayiliitti deebifannu laayikii inni qabuuf koomentii inni qabu hundi xaragamee irraa bada jechuudha. Kun baay'ee namatti hin tolu suura sana ilaaluun nama gaddisiisa jechuudha. Namoonni dhimma kana irratti akkamitti laayikii fi koomentii qabnu sana wajjiniin deebinee piroofaayilii irra godhachuu maaliif hin dandeenyamu jettanii kan na gaafachaa turtan jirtu. Sirriitti dandeenya. Steeppii ani isin argisiisu kana sirriitti na hordoftan jennaan yeroo kamiyyuu waggaa meeqa dura kan gadhiiftan haa ta'u ji'a meeqa dura kan gadhiiftan haa ta'u kan irraa kaastanii turtan gaafa itti deebifattanii laayikiin keessan koomentiin keessan akka jirutti deebi'ee isinii dhufa jechuudha. Waaw, waan baay'ee namatti toluuf nama gammachiisu tokkodha. Kanaaf amma barnootichatti haa darbinu. Namni hundumtuu moobaayilii isaarraa Chrome kan jedhu kana hin qaba. Si'a tokko daataa keessan erga ta'ee booddee Chrome kan jedhu kana keessa seentanii FB banattu jechuudha. Karaa Chrome FB keessan kana gaafa banattanii kunoo akka kanatti isinii fida jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan koo piroofaayiliin isa kanarra kan inni jiru. Piroofaayilii isa kana jijjiiree kan biraarra gochuudhaa fi laayikiif koomentii inni qabu wajjin darbuu yoon barbaade akkamittiin dabarfachuu danda'a kan jedhu in ilaalla. Amma piroofaayiliin koo kun suura isin argaa jirtan kanadha. Kana jijjiiruudhaa fi si'a tokko hoomii keessan erga galtanii booddee gassiqtanii kunoo footoo kan jedhu iddoo lama jira. Tokko footoo hidhee jira, tokko footoo sadii jira. Mallattoo gurraacha yookaan booldee ta'e footoos kan jedhu kana keessa seennaa. Sana booddee gara footoon duraan qabnu kunoo piroofaayilii irra godhannee ture sanaatti nu geessa. Piroofaayilii piikcharii keenya keessa seennee akka kanatti keessa seennee ilaalla. For example footoon kun warri kun hundi isaanii suurri warri kun irra turan jechuudha. Piroofaayilii korra itti deebi'ee
ilaaluu nan danda'a jechuudha. Kun warreen kun akka jiranitti warra irra turanidha. Hundi isaanii kun jechuudha. Warra duraan irra turanidha. For example, kunoo ilaaluu dandeessu akkasitti koomentii inni qabu akka inni irra ture kana hunduma isaa jechuudha. Okay. Kunoo koomentii inni qabuu fi laayikii inni qabu duukaa akkanatti nuu kaa'aa deema. For example kun iddoo kana laayikiin isaa kunoo kanatti 276 jedhee jira. Koomentiin isaa illee akkuma argitan kunoo kanatti jijjiira jechuudha. Mee kana profaayilii irratti deebifachuudhaaf mee maal gochuun qaba kan jedhu laayikii inni qabu fakkeenyaaf laayikii 276 qaba. Koomentii illee akkas hedduuf jalaa qabanna. Kanaafi maal goona make as profile picture kan jedhu kanatu jira. Isa gootanii booddee are you sure when you went to make this profile picture your current profile picture is always public jedha. Public irratti akka argamee gadhiifamuuf jechuudha kan gaafachaa jiru. Switch back to profile picture inside kana waan hawrii irra kan jiru irraa kaastu waan deerras hin ta'u waan week irras kaasneetu never kan jedhu kanarratti confirm goona jechuudha. Never kan jedhu kanarratti gaafa akkasitti confirm goonu achi booddee profiiliin keenya haala ajaa'ibsiisaadhaan akkasitti irra ta'ee jira jechuudha. Amma kuni karaa kan biraan fayyadamaa jira gaitee fi karaa affiliate galee cheeksiniif haa godhu. Kun iddoo kana affiliateedhaan galee laayikiif koomentii inni qabu duukaa na dabarsee moo hin dhiise kan jedhu ilaaluudhaaf fi hoomii keessan si'a tokko seentu. Okay. Kunoo kanatti dhufee profaayilii korra ta'eera jechuudha. Laayikii 278 sila qabu ture kunoo fudhatee darbeera. 157 koomentii qabu ture akka jirutti fudhatee darbeera sila kanarra ture jechuudha. Akka kanatti fudhatee kan move godhachuu hin dandeenye jechuudha. Ganaa gara duubaatti deebi'ee laayikii tokko jedheen jalqabu koomentii maal jedheen jalqabu jechuun footoo sana ilaaluun nama hin dabbaru jechuudha. Gaaffii isin na gaafatte irratti hundaa'een kan isin barsiisuudhaaf har'a dirqamee dhufe irraa barattaniittu itti gammaddaniittu jedheen abdii qaba. Ammas barnoota kan biraa dhimmoota Facebook wajjin kan wal qabatan dhimmoota moobaayilota keenya kompiitara laaptooppota keenya garaagaraa wajjin kan wal qabatan teekinooloojii sooshaal miidiyaa kamii wajjin iyyuu viidiyoo garaagaraa waraabee qopheessee isiniif kaa'een jira. Baay'ee wajjin baranna abdiin qaba. Ammas laayik kan hin goone laayik godhaa. Koomentii kan hin goone koomentii irratti barnoota akkamii kan isin barsiisu akka barbaaddan koomentii irra naaf keessu yoo isin tore sheer godhaa. Namoonni haaraa taatan ammallee Amiisa Bokkottuu kan jedhu kana search godhuudhaan sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaatti bu'aa sana booddee all kan jedhu irra godhattu jechuudha. Feesbuukii keenya akkamitti haakee akka nu jalaan taane yookaan haak ta'ee jiroota akkamitti akka deeffannu akkamitti akka haak goonu folooweroota yookaan hordoftoota akkamitti akka baay'ifannu akkamitti akka namni FB keenya hin cabsine akkamitti akka gochuu dandeenyu wantoota garaagaraa hedduu isaanii jechuudha bifa viidiyoodhaan waraabeesni qopheesseera. Yoo namni FB keenya yaalaa jira ta'e akkamitti miseejiin dhufee akka nuu galu yookaan FB keenya hatuudhaaf jechuudha. Wantoota garaagaraa jechuudha dhimmoota kanaaf kana fakkaatan FB duwwaatu ta'e Instagram, Telegram, WhatsApp, Imo fi kan kana fakkaatan baay'ee dhimma garaagaraa dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabatan hedduu isaanii isinii qabadhee dhufaan jira. Yoo sinna jajjabeessitan laayik koomentii yoo sinnaa gootan wantoota kanarra caalan hedduu isaanii qopheesseen jira.